Sena Daawit yeroo laallu dibata baateetu nu lolamu agarra. Lolli Daawit irratti heddummachuu kan inni jalqabee erga dibame booda ta'uusaa macaafa qulqulluurraa hin hubanna. Utuun dibamin dura hin lolamne yoo jennu garuu akka lola isa kana akka hin ulfaanne nu hubanna. Abaluu dibameera jechuun abaluu lolamu jechuu miti. Daawit yeroo dibe Waaqayyoo akka inni mootii ta'uuf ture. Garuu Daawit ramaa iddooti ka walitti deebi'e. Daawit erga dibame booda maaliif iddooti kaa deeme? Dibameera walitti maaliif teessuma hin argatu jechuu dandeessata. Angaruu amala Waaqayyoon sitti mu barbaada. Waaqayyoo erga si dibee booda lola si barsiisa. Akka ati lola bartuuf immoo lola sitti kaasa. Lolli sitti ka'e kun yeroo dheeratu eebbi kees dheeraadha. Yoo muraasa ta'e immoo eebbi kees muraasa ta'uun isaan oolu. Namoota kolleejjii garaa garaa baratan yeroo laallu sartifikeetiidhaa kaanii hanga sakaanitti isaan eebbifamanii ilaalla. Namni kollee leenjii muraasa barbaadu tarii sartifikeetiraan eebbifama ta'a. Leenjii dheeraa kan fudhatu immoo tarii dippiloomaa yookaan darbee digirii yookaan maastireetiin eebbifamuu danda'a ta'a. Yeroo qormaati dheeratu hin gaddin eebbi kees danuudha. Egaa Waaqayyoo Daawititu malolamuu guddaa isa jaallati. Sababiinsaa maqaan isaa irratti waamameera. Dibati isaas irra jira. Kanaaf isa jaallate Waaqayyo. Lolamuun Daawit dibata isaa hin ajjeefne. Kaayyoo isaas duubatti hin deebifne. Goliyaad yeroo Daawitin loluudhaaf ba'e nama baay'ee hojjaa dheeratu akkasumas nama qaama furdatuu fi jecha danda'u ta'uu isaa hin agarra. Haa ta'u malee Goliyaad utuu hojjaa qabuu dandeetti utuu qabu jechoota milee nama dadhabsiisuu danda'an jechoota hedduutu dubbatu fuula Daawititti diriire. Wanti hundumtuu iddoo qaba, iddoo isaarras hin darbu. Namni jecha danda'us iddoo ga'ee jecha fixu qaba. Inni baqatus iddoo irra ga'ee dhaabatu qaba. Inni kaachisu iddoo irra ga'ee dhiisu qaba. Egaa kan Goliyaad iddoon xumura seenaa isaa harka Daawitiin keessa ta'e. In dhume kan Goliyaad jecha isaas hin fixe. Waa'ee jechaa dubbachuuf yoo ta'e namni daangaa lama qofa qaba. Tokkoffaa hanga jecha beeku qofatti. Lammaffaa hanga rabisaa jiraa qofatti. Kanatti kana booda waa dubbachuu hin danda'u. Barri ilaalamuuf eebbifamuu tokko waan hin taaneef lolli Daawit irratti ka'u itti fufe. Lolli kunis Daawititti guddaa ulfaate. Sababiinsaa kan inni abdatutu diina isaa ta'e. Lolli akkasiin ka'a jedhee Daawit yaade hin beeku. Lolli isaa ol kaase kun ulfaataa waan ta'eef Daawit baqachuu filate. Saa'ol alaammatee dhuma Daawit akka du'uuf eeboo gadhiiseera. Garuu san arganne. Daawit eeboo kana ooluudhaaf akkasumas jireenya isaaf dibata isaa oolfachuudhaaf gara Saamu'eeliif Yoonaataan ilma Saa'ol kanatti yeroo inni baqatu nagarra. Isaan kunis waa hedduu Daawitin gargaaran. Akka kanatti Daawit waan hundumaa darbuudhaan du'a Saa'olin ijaan arge. Jiraachuu Yoonaataaniif Saamu'eel Daawitin gargaareera. Siif garuu Yoonaataan jiraa laata? Saamu'eel jiraa laata? Isaan kana dhabuudhaan lafatti baqattee oolfattu, lafatti baqattee baqottu yeroo dhabdu siif gamuu danda'a. Egaa kan itti baqatan tokko jira. Innis ilma Waaqayyooti. Dhugaan akka namaatti yoo laalle bara kana lafti itti baqatan hin jiru. Namni itti baqatanis hin jiru. Walaa kiristaanatti baqatanis ani hin beeku. Namaaf namni akka barbaachisu beekamaadha. Garuu dhibeera. Nama dibataaf namni dibataa akka barbaachisu beekamaadha. Garuu dhibeera. Egaa itti baqattee dabarsee kan sin kennine ilmi Waaqayyoo Yesuus du'aa ka'eera. Macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu Daawitimti kun yeroo tokko lafatti baqatu akka inni dhabeen aggana. Innis yeroo mucaan isaa isa ajjeesuudhaaf ka'eedha. Lolamuuf ari'atamuun Daawititti guddaa ulfaate. Jireenya isaas hin dadhabsiise. Jalqaba ormatu isa lola. Innis Goliyaad Filisxeemicha ture. Utuu manni lola kana dinqisiifatuuf firuma isaa kan ta'e. Gartuudhuma isaa kan ta'e. Mucaadhuma isaa jaallatee kan itti kenne. Isa lole. Innis Saa'olin ture. Utuu inni kana dinqisiifatu manuma isaa keessaa lolli isa irratti ka'e. Mucaadhumti isaa isa ajjeesuudhaan murteesse. Hundumtuu Daawitin ajjeesuudhaan murteessa. Daawit garuu du'a hin duune waan baay'ees darbeera. Yeroo hedduu amala namaa keessatti kan mul'atu
namarratti ofirratti dafee waa murteessuudha namni. Egaa murtoorraa wiin ta'u Abiisalom Daawitin abbaa isaa ajjeesuuf akka inni qophaa'e Waaqayyo immoo kan Abiisaloomin ajjeesu qopheesseera. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti Abiisalom haala gaddisiisaadhaan du'uusaa agarra. Goliyaadis du'eera. Isaan kun sadan namoota Daawitin ajjeesuudhaan murteessanidha. Namni Waaqayyoo guyyaa isaa malee hin du'u. Bara Waaqayyo jiraadhu jedhee isaan murteesse inuma xumurata. Kan jiraatutti iyyuu boonee jiraata. Mootota isa duraa tokko tokko irratti yeroo laallu Daawit du'as darbee lolas mo'atee iddoodhumatti waame sana utuu inni ga'u hin agarra. Kana duwwaa miti Daawitin Waaqayyo boonsee akka geggeesse teessuma inni qabu irrattis Waaqayyo ulfina addaa akka isatti uwwise jechoota nama mo'achuudhaaf dubbataman jecha addaa Waaqayyo akka arraba isaa irra kaa'e hin agarra. Daawiti waggaa 7 Kebroon keessa waggaa 33 immoo Yerusaalem keessa taa'ee saba sana bulche. Walumaa galatti Daawit waggaa 40 mootii ta'e. Namni du'aaf eegamu kun waggaa dheeraa amma naga'uuf teessuma qabachuun isaa nama ajaa'iba. Egaa seenaa namoota kanaa caafuun salphaadha. Garuu caafuun isaa kan namatti ulfaatu dubbachuun isaa kan nama rakkisu har'a waldaa kiristaanaa kamiin iyyuu keessatti isaan kana arfantu mul'ata. Tokkoffaa Goliyaaditu jira. Lammaffaa Saa'oltu jira. Sadaffaa Abiisalomtu jira. Afuraffaa Daawit nama dibataatu jira. Goliyaadillee sulumaa Waaqayyootiif saba Waaqayyootiif nama Waaqayyootiif ciisee hin beeku. Waa'ee dibataa maalummaa nama Waaqayyoo hin beeku. Dibatas argee nama dibatirra jirus dhaalee hin beeku. Kan Saa'ol garuu guddaa nama dhiba. Utuma waa'ee Daawit hin beeku Daawitin lola. Dibata Daawit irra jiru beeka. Waamicha isaas beeka. Garuu maaliif isa ajjeesuudhaaf ka'a? Darbii lolii lakkisaadha lolli kun kan jedhe Daawit akka darbee loluuf iyyama kan kenne Saa'oluma mataa isaati. Dhoksaan garaa Saa'ol keessa jireenyuuf iyyuu hin gala. Waaqayyo garuu karaa keessa darbe hin irraanfatu. Nama isaas hin gatu. Egaa yaa nama Waaqayyo gara dhuma kanarratti dubbii gabaabaan tokkoon dubbachuu barbaada. Innis waa'ee Abiisalom ilma Daawiti. Daawit itti dadhabee Abiisaloomin yeroo guddifate na ajjeesuuf jedhee miti kan inni isa guddise. Abiisalom garuu abbaa isaa ajjeefachuudhaaf abbaa isaa galaafachuudhaaf qophee hundumaa raawwatee ka'e. Haa ta'u iyyuu malee akkuma Abiisalom Daawitin ajjeesuudhaaf ka'e kan Abiisaloomin ajjeesu immoo Waaqayyo qopheesseera. Yeroo baay'ee nuti waan nama irratti qopheessinu gaarii goone beenna. Kan nurratti qophaa'aa jiru garuu hin beennu. Limmoon kan lixxu malee kan ishee lixu hin beektu akkuma jedhan nus yeroo tokko tokko akkas taane argamna. Garuu akkas ta'uu hin qabnu. Mee gadi fageessi yaadi. Yoo ati nama jibbitee Waaqayyos kan si jibbu kaasa. Yoo ati nama tuffattee Waaqayyos kan si tuffatu kaasa. Yoo ati nama dhiibdee Waaqayyos kan si dhiibu kaasa. Yoo ati tajaajila namaa tuffattee Waaqayyos kan tajaajila kee tuffatu kaasa. Yoo ati ciqilee namarra keessee Waaqayyo kan si ciqilee sirra kaa'uun kaasa. Yoo ati nama ajjeeste Waaqayyo kan si ajjeesuun kaasa. Egaa kana hin irraanfatin. Cubbuu kamiyyuu hojjechuun mirga. Ija cubbuu hojjetanii fudhachuun garuu dirqama. Mirga qabdutti gargaaramtee nama miidhuuf yeroo kaatu isa goote kanaaf immoo dirqamatti baasee akka baasu hin irraanfatin. Dandeettiin qaba jelee Goliyaad Daawitin ajjeesuudhaaf bahee ofii du'e. Namni dibataa nama qoosaa fakkaata malee nama qoosaa miti. Daawiti nama Waaqayyooti. Nama laga baay'ee darbee dhufeedha. Har'uma karaa irratti Waaqayyo wajjin walitti hin baane. Namni kamiyyuu jiraachuu fi waa sadii beekuun isaaf dirqama. Innis hamma ofii ga'u, hamma namni ga'uu fi hamma Waaqayyo ga'uudha. Ofirraa ka'ii namaaf yaadi. Sis nama sanas kan uume Waaqayyoon akka ta'e yaadi. Waaqayyo immoo guddina isaa mul'isuuf
samaayi gubbaataa hidhachee takka ejjete hubadhu. Egaa waa'ee namaa dubbachuuf yookaan waa'ee Waaqayyoo waan irraanfachuuf dubbachuun isaa gaarii natti hin fakkaatu. Daawit lola karaa hundumaan isa quunname darbee iddoo isaaf kakatame iddoo isaaf wareegame akka ga'e atis yaa nama Waaqayyoo isa si lolu kan hundumaa dabartee iddoo kakuu kee iddoo kaayyoo kee sana hin geessa. Garuu obsa guddaa si barbaachisa, aarsaa guddaa si kaffalchiisa, gatii guddaa si baay'isiisa. Ati garuu guyyaa darbuuf jettee jecha hin dabarre hin dubbatin. Haalati keessa jirtu kun hundinuu hin darba. Jechati dubbatte garuu seenaa ta'e sitti hafa. Iyyoobi haalli duraan keessa ture hundinuu geeddarameera. Waaqayyo akkuma Iyyoobitti dubbate jalqabni kee kun gad deebi'aa yoo ta'e dhumni kee guddaan ta'a jedhee akkatti dubbate haalli duraan keessa ture hundumaa guutummaa guututti geeddareera. Jechi niitiin isaa yookaan haati warraa isaa dubbatte garuu seenaa ta'eetti hafe. Kanaaf fuula Waaqayyootti yeroo dubbannu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee qoramsi yookaan fatanaan kiristaanotaaf kennamu arraba irratti. Namni keessa isaatti isa yaade arrabaa waan dubbatuuf arraba of eeggachuun gaariidha. Waaqayyo haala geeddara malee of hin geeddaramu. Kanaaf haalati keessa jirtu kana guutummaa guututti Waaqayyo hin geeddara. Haleluuyaa. Namni kamiyyuu biyya lafaa kana gubbaa yeroo jiraatu waan hundumaarraa bilisa ba'ee sammuun saa'utu nagaatti jiraate jaallata. Kun gonkumaa hin ta'u. Ta'uus hin qabu. Sababiin isaa Yesuus biyya lafaa kana irratti rakkina qabdu jabaadhaa jedhe malee rakkina hin qabdanii hin jenne. Raajichi Isaayyaas immoo yeroo dubbatu hin fiigu hin dadhabani hin lolamuu hin mo'aman jedha. Egaa lolli waanuma jiruudha. Lolamuu hin qabu hin jedhin yoo akkas ta'e dubbicharraa fagaatteetta. Kan lolamus nama Waaqayyooti, mirga kan argatus nama Waaqayyooti. Kun aadaa kiristaanotaa keessaa isan gabaata. Mee kan hubannaan dhaggeeffadhu. Macaafa hedduu caaluu boqonnaa 2:2 irratti inni jaalala beeku akkas jedhe dubbate. Hiriyeen koo durboota gidduudha akka abaaboo yookaan daraaraa ishee qoraatti gidduuti jedhe. Akka abaaboo yookaan daraaraa ishee qoraatti gidduuti jedhe. Jecha kana kan dubbate isa jaalala beekuudha. Jaalalli kun baay'ee nama dhiba. Hiriyee isaa abaabootti fakkeessa. Qoraatti gidduu jirtu immoo jedhee dubbata. Itti waamamni maqaa ishee abaaboodha. Iddoon jireenya ishee qoraatti gidduudha. Namooti abaaboo iddoo gaariitti jaallatu. As keessatti garuu qoraatti gidduutti jaallatamte. Isheen abaaboodha. Kan ishee marsee jiru garuu qoraattiidha. Gara bitaatti hojjettee waraana. Gara mirgaatti hojjettee waraana. Fuulduratti dudduubatti hojjettee waraana. Inni jaalala beeku garuu achuma keessatti ishee jaallate. Biqilaan tokko jira. Biqilaa kana urgooftuun hidda isaarraa hojjetamullee gatii guddaa qaba. Garuu waan nama dhibu biqilaan kun yeroo naannoo manaa dhaabamu qoraatti gidduutti dhaabama. Namooti biqilaa kana dhaaban waa'ee biqilaa kanaa beeku. Kanaaf waa'ee amala isaas waan beekaniif qoraatti bukkeessaa dhaabu. Qoraattiin bukkeessaa kun biqilaa kanaaf bu'aa waan buusu fakkaata. Garuu miti. Qoraattiin bukkeessaa jiru kun biqilaa kana yeroo waraanu annasaarra imimmaan dhangalaa. Amalli biqilaa kanaa immoo imimmaan isaa turgaa. Yeroon imimmaan isaa irraa roobu jalqabu naannoon garmalee urgaa. Kanaaf namooti biqilaa kana qoraatti gidduutti guddisu. Yeroo qilleensi dhufu raafamuu namaluma biqilootaati. Biqilooti kun utuma raafamanii walitti bu'u. Waraanuun amala qoraatti waan ta'eef hin waraana. Urgaa'uun immoo amala biqilichaa waan ta'eef hin urgaa. Egaa yeroo kana namooti naannoo sana jiran naannoon kun urgaa'eera biqilaan kun waraanamuun isaa hin oolle jedhu. Waraanamuu biqilaa sanaa urgaa naannoo sanaatu beeksisa. Biqilaan kun waraanamuun isaa hafa hin qabu jedhu namoonni yeroo waa'ee biqilaa kana haasa'an. Biqilaa kana yeroo laallu iddoon jireenya isaatiif ga'een isaa wal hin fakkaatu. Biqilaa kanaaf fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u
wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irra isa jiru biqilaa naardosii. Egaa inni jaalala beeku kun jaalalleen koo ishee qoraattii gidduuti jedhe. Yoo miidhamtes dubbiin afaan ishee gaarii kan ta'e, yoo waraanamtes naannoo kan geeddartu, yoo qoraattii gidduu jiraattee yoo ani isheenuman jaalladhaa jedhe. Tarii jaallatamuudhaaf hedduutu as ba'ee jira ta'a. Hedduutu mul'ates ta'a. Isheen jaallatamuun malti garuu qoraattii gidduu jirti. Egaa Waaqayyo lafatti argamaniif lafatti waaman keessaa Waaqa nama baasudha. Har'a teessa jirta laata? Maaltu si marsee jira laata? Yoo miidhamaa jiraatte iyyuu Waaqayyoof karaa ta'uu kee hin irraanfatin. Waaqayyo gaafa dhufu waa'ee keetiif firdii jabaa gaafa kennu, dubbii isaa gaafa eegalu boqonnaa nagaa siif hin kenna. Naannoo kee ta'anii kan si miidhan haala ittiin kaasu qaba. Akkaataa itti buqqisu qaba. Akkaataa itti boqonnaa sii kennu qaba. Mee obsi calluma jedhi waan si miidhus ilaali. Bor akka hin irraanfannetti, bor akka seenaaf yaadannoo gootee dubbattutti inni si bukkeedhaa ka'uunsaa hin oolu irra deebii aleeli ilaali. Yaadi Waaqayyoof yaadi namaa garaa gara. Waaqayyo obsa kee hin barbaada. Hojii abbummaa isaa hojjechuun garuu kan isaati. Mee beekaadhuma jiraadhu. Utoo shaala taatee jirtuu gowwaa fakkaadhu. Utuu falmachuu beektus nama beekee hin falmanne fakkaadhu. Utuu jecha beektus nama jecha hin beekne fakkaadhu. Obsi Waaqayyo gaafa dhufu kana keessaa si baasa. Maaritaaf Maariyaam obsa dhabuudhaan waa hedduu dubbatanii. Sila maan dhumne jedhan Yesuusin. Waan tureefis beeka, amma waan dhufeefis beeka. Al'aazaar yeroo Waaqayyo dhufettidha kan inni du'a keessaa ka'e malee yeroo Maaritaan fan jecha jabaa dubbatan sana miti. Kan ati baatu haala kee jirtu keessa yeroo Waaqayyo dhufu duwwaadha. Naatnaa'el yeroo fuula Yesuusin dhufe eessatti na beektaa jedhe Yesuusin. Yesuus garuu muka harbuu jalattan si beekaa ittiin jedhe. Naatnaa'el Yesuusin har'uma na argese. Sababiin isaa har'a ifa ba'ee mul'ate waan jiruufidha. Har'uma Yesuusin waan argeef anis Yesuusitti haaraadha, Yesuusis anaaf haaraadha jedhe waan yaadetti fakkaata. Garuu Yesuus angaaddisa mukaa jalattan si beekaa ittiin jedhe. Yesuus qoraattii gidduutti nama arga, achis nama baasa. Mukaadho nama dhoksee, muka rakkinaa, gaaddisa rakkinaa jalatti nama arga, achis nama baasa. Muka harbuu jalattan si arge. Kanan maaliif akkan dubbadhes na amantaare? Mee hubadhu ittiin jedhe. Amma immoo Waaqa banamaa ulaa banamaan si agarsiisa ittiin jedhe. Kaleessa dheengadda yeroo ol jedhe ilaale damee mukootaa malee wanta muka sanarra boqotu malee waan argu ture. Amma garuu ittiin jedhe Waaqayyo yeroo ol jettee ilaaltu Waaqa banamaa agarta, ulaa banamaa agarta, waan haaraa agartaa ittiin jedhe. Waaqayyo yeroo nama geeddaru waan namni kaleessa dheengadda argullee hin geeddara. Waan namni ittiin rakkachaa turellee hin geeddara. Waaqayyo immoo namaan mari'ate waa geeddara miti. Sagantaa mataasaa qaba dhalasaaf, sagantaa mataasaa qaba ijoollesaaf. Garuu ijoollonni isaa akka obsan hin barbaada Waaqayyo. Cal jedhee dhiisuu miti. Dhufee haala sana hin geeddara. Haala sana keessaas ijoollee isaa hin baasa. Egaa ati waan agarte kana biratti naftu hin dinqisiifatin. Akkuma dursee dubbadhe namni karaa gubbaa deemaa jiru waan hedduu arga. Waan argu kana ilaaluutu isaaf ta'a malee dinqisiifachuun isaaf hin ta'u. Maaliif yoo jenne namni waan arge biratti waan hin hafneefidha. Waaqayyos waan geeddaruufidha. Obsii mee calluma jedhi ilaali. Waaqayyo gaafa dhufu jireenya kees hin geeddara. Obsa kees waan beekuuf hamma dandeetti obsa kee waan beekuuf hin mul'ata. Waa'ee kee dubbachuuf yoo ta'e isa tarraa keessa jirtu duwwaa dubbachuun gaarii miti. Atis waa'ee kee fuuldura Waaqayyootti dubbachuuf yeroo kaatu isa har'a keessa jirtu qofa hin dubbatin. Isatti keessa dabartee dubbachuun gaariidha, isas dubbadhu. Sababiinsa nama rakkina argee beekuuf waa'een rakkinaa hin gala. Nama dhukkubaa argee beekuuf waa'een dhukkubaa hin gala. Nama beela argee beekuuf waa'een beelaa hin gala. Akkuma nyaata gosa garaa garaa keessa nyaata gaggaarii filatanii nyaatan
yeroon hunduma ishee dhabanii immoo gabulanis jira. Akkuma uffata garaa garaa keessa uffata gaarii filatanii uffatan yeroon hunduma ishee dhabanii immoo uffatanis jira. Ati utuu haala keessa jirtu laaltee hin gungumin dura kana hubachuun dirqama akkasitti ta'e beeki. Mee kanarraa waa barachuu barbaadda? Irraas hin baratta, fakkeenya siif haa ta'uu nan dubbadha. Yeroo tokko jedhani nama keessummaa ta'e tokko mana namaa dhaqa. Akkuma inni ol galee taa'een dinkii siree gubbaa ciftu arge. Itti siqee mucaa xiqqoodha jedhee taphachiisuu jalqabe. Dinkiinis cal jettee akka inni mucaa sasee hubatteetti wanta taateef cal jettee ilaalte. Ammaa dhiisaa jennaan dhiisuu dide. Isa booda uffata mataa irraa ol fuutee ol jettee dhiisaa sintu keessummaadha malee nuti bubbullee irraatti hin jetteedhaan. Maal dubbachuu akkam barbaade siif gala? Nama bubbuleef nama goroo liqimse bira dubbiin jira akkuma jedhan si bira dubbiin jira. Egaa cal jedhiitii keessummoota kana dabarsi. Ha irratu haa guutu, haa tolu haa badu, ha jiraatu haa dhibamu, obsi Waaqayyoonni si waame sin nadhabu. Wangeela Maatewos 17:24-27 irratti bartootaaf gooftaan Yesuus Qifirnaahomitti galan. Phexros biyyichatti hafe homaa of hirkaa hin qabu. Hojiin diinaa yeroo hedduu qaawwaa yookaan irruu namaa ilaaltee nama qoruudha waan ta'eef bifa gibira kaffaluutiin qabdee gara Phexros hin dhatte. Phexros homaa of hirkaa hin qabu, garuu kaffaluun irra jira. Gibira kaffaluun seera qaba, akkaataan itti kaffalanis jira. Akka seeraatti isaan gibira kaffaluu dirqama hin qaban. Gaaffiin gooftaa Yesuus isa kana ture. Egaa Phexros isa fooniif hafuuratti nama danda'u, isa harkaa nyaatee beeku, isa afaansaa beeku gara gooftaa dhaqe. Yesuus akkasitti jedhe amma gara laqaa dhaqi, laga deemi, qurxummii qabi. Qurxummii isa jalqaba qabdu yoo afaansaa addaan qabde meetii akka birii lama argattaa ittiin jedhe. Fuudhiti tokko anaaf tokko ofiitti kenni jedhe. Kunis ta'eera. Waaqayyo qaawwaa ijoollota isaa cufuuf akkatti ijoollota isaa geggeessus karoora kan mataa isaa waan qabuuf kanas raawwateera. Waaqayyo siif karaa qaba. Qormaati diinaa waan biraa ture, Waaqayyo garuu isa danda'e. Anaan guddaa kan na dhibu Phexros waggaa baay'eef qurxummii qabaa tureera. Garuu afaan qurxummii keessaa birrii yookaan saantima baasee hin beeku. Waaqayyo karaa ittiin salphina kee dhoksu daandii kan mataa isaa qaba. Qurxummiin galaana keessa jirti, meetiin immoo afaan ishee keessa jira. Har'as Waaqayyo galaattiin salphina kee dhoksee si geggeessu of harkaa qaba. Innis yeroo inni itti mul'atu ga'eera. Maaliifuu yeroon dhumeera. Yeroon kana booddee jiru yeroo Waaqayyo mimmaan ijoollee isaa cal jedhee ilaalee miti, cal jedhee ilaalee yeroo inni itti dhiisu miti. Akkasuma immoo yeroo Waaqayyo itti jalloosa qusatee dhiisus miti. Salphina Phexrosin arguudhaaf warra qophaa'an hundumaa Waaqayyo karaatti hambise, qaawwaa isaa hin duuche, hir'ina isaas hin dhosse. Har'a Waaqayyo hir'ina kee dhoksee akkatti si geggeessuu qaba. Phexros garmalee na'uunsaa hin hafne, garmalees gammadeera. Yeroo hedduu Waaqayyo lafa homtuu hin jirre, lafa homtuu mul'anne keessaa waa baasa. Lafa onaaf qooraa keessaa bishaan baasee saba Israa'eliin boqochiiseera. Saaraa ishee dhala dhabde, ishee dhala dhabde abdii ishee kutatte. Elsaabeet ishee dhala dhabde ofiis abdii ishee fixxe. Haannaa ishee dulloomte dhala ishee dhabde ofiis abdii ishee fixxe. Isaan kan hundumaa Waaqayyo gammachiiseera. Isaan kun hundumtuu sichi hin ta'u warra jedhaniidha. Egaa Yesuus Kiristoos kaleessa isa ture, har'a isa jiru, bara baraanis sanuma isa ta'e. Atis isa ture, isa jiru, isra jiraatu kana obsaan eeggadhu, yeroon ga'eera. Ameen.